Nagaa sinifaa ta'uu hordoftoonni yuutuubii Masarat nagaa keessanii an nagaadha gooftaa galatu har'aa nyaata biyyaa wal faana hojjennaa. Baharaatiin asitti qopheeffadhee tuumii daakamaa isaatii fi yaani makkaallashaa jedhamasaa akka Itoophiyaatti isaa fi shunkurtiin illee daakamaa isaa barbareedha. Filfila suwaat kamuunii fi qisbaraa daakamaadha. Kana walitti makee jechaadha. Biddeen gogaa akkuma argaa jirtanidha. Fi shunkurtii hundee lama fayyadamee firfirii isaa hojjenna jechuudha. Turtiin keessan hanga dhumaan afaan haa ta'u. Chaanaalii kanaaf haaraa warri taatanii subscribe, like, share godhaa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessaa siniin jedha. Yeroo hundumaa nyaata adda addaa qabadhee kan dhiyaadhu ni beektu. Hanga dhumaatti ilaalaa siniin jedha. Nyaata biyya Arabaa qofa otoo hin taane nyaata biyyaallee yeroo tokko tokko akkasittiin fidaa. Si yaadachiisa jechaadha. Ijoolleen akka koo qimamochee mana madaamii jirtanii nyaata biyyaarraa kan fagaattan nyaata biyyaa kan dagattanii sinii yaadachiisumaa fi fidaan siniin jedha. Kuni biyyarraa dhufe. Biddeen gogaan biyyarraa dhufe siniin jedha. Tole kaa wal faana hojjennaa. Turtiin keessaan hanga dhumaa anuma faana haa ta'u. Nacci shunkurtii yaashabootti godhee tumee jira jechuudha. Daakamaa isaa waan barbaaduufi hanga dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Firfirii isaa wal faana hojjennaa. Nyaata ajaa'ibaa nyaata addaati jechaadha. Nyaanni har'a hojjetamu nyaata biyyaa ni beektu kan ammam gaarii akka ta'e ammam namatti akka tolu ni beektu. Isa kana isinitti himu. እና ሰኑማ ሲያዳቺሱፍ ጀቻ ፊዴ ስኒን ጀዳ ሀዬ ያን ሲኒ ያደ ቀብዳን ኮሜንቲ ጀለና ካው እንደገቲና ሀራ ወሪታታን ሞ ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገቲናይ ላይክ ሼሪ ጎዳን ስኒን ጀዳ እና ቱርቲን ኬሳን አንመ ፋና ተኡ አሲቲ ዘይቲቲ ጎዴ ጅራ zayitii itti godhee sanaan booddee shunkurtii muree sana itti godhee jira. Kana hojjechuu ijoollee beekuu dandeessanii warri hin beekne jira jedhee yaaduu yaa'u siinuma yaadachiisuu fi kan hin beekne immoo ilaalee hojjechuu danda'a. Isiniin jedha. Hanga dhumaan afaana turaayi. Nyaanni biyyaa baay'uma tokko namatti tola. Urgaasaa mi'aansaa hariifiidhaa siniin jedha. Nyaanni biyya ofii baay'uma tokko namatti tola siniin jedha. Garuu baay'ee jaalladheera. Baay'ee mi'aa baay'ee hariifiidha. Shunkurtii erga qollee booddee naji shunkurtii fi jinbila walitti daakee sana itti godhadhee jira. Sanaan booddee qimamii sana itti godhee jira jechaadha. Barbareellee itti godheera. Qimamicha sana faana walitti makee jira. Barbareen xiqqoo waan itti na jalaa xiqqaateef itti dabalee jira. Barbaree itti dabalee jira akkuma argaa jirtanii. Barbarichi baay'uma tokko hariifiidha. Baay'ee mi'aa. Baay'ee immoo urgaa'aa akka biyyaa dhufeedha waan ta'eef waaw maashaallah maal razeen keessa makaa barara bifa. Naa nyaata ajaa'ibaatti isiniin jedha. Urgaasaa yoo addaa
qollaatumti isaatu gaafa qollaan baay'uma tokko ariifidha. Asitti timaatimii daakee qopheessee jira. Yoo daakullee baatta faaqxanii fayyadamuu dandeessan rakkoo hin qabu qola malee jechaadha. Innaa akkas fakkaata. Nyaata baay'ee ajaa'ibaa, nyaata ariifii, nyaata baay'uma mi'aawu tokkodha jechuudha. Ashaboo xiqqootti godhee jira. Waaw, nyaata addaati nyaannarra hojjennu. Turtiin keessan hanga dhumaa nafana haa ta'u. Akka ajaa'iba namatti tola urgaadhumti isaatu. Waaw, maashaallah. Nyaata ariifidha. Turtiin keessan hanga dhumaa nafana haa ta'u isiniin jedha. Bishaan xiqqootti godhee jira. Bishaan hanga isin fayyadamtan harka keessan jalatti ilaaltanitti godhachuu qabdu. Biddeen gogaa sun baay'ee yoo ta'e bishaan illee itti baay'ifachuu qabdu. Yoo xiqqaa ta'e immoo akkasumatti jechaadha. Taamina hojjettan sanaan hojjechuu dandeessanii. Nyaata baay'ee ariifidha, baay'ee namatti kan toludha. Akkas fakkaata. Biddeen gogaa qopheessee akkas fakkaata. Suugoo isaallee akkas fakkaata jechaadha. Waaw, baay'uma tokko ariifidha, baay'ee namatti tola. Akka ajaa'ibaa mi'aajoo, akka ajaa'ibaa nyaanni biyyaa. Na baay'ee tokko ariifidha isiniin jedha. Kottaa nyaadhaa isiniin jedha. Sumaanii warri fagoo jirtan, warri dhiyoo jirtanii. Nyaata ajaa'ibaati. Nyaata ajaa'ibaati. Ilaallachaa amma akka isin barbaachisutti gootanii hojjettanii. Biddeenichi gogaa waan ta'eef qaazzettanii akka biddeen firfirii, biddeen fireeshii miti. Waan gogaa ta'eef xiqqoo ilaallachaa hojjettanii xiqqoollee irra tursitanii akka sirriitti suugoodhaan wal fudhatu jechuudha. Nyaata baay'ee ariifii, nyaata addaati. Baay'uma tokko mi'aa, baay'ee tokko namatti tola. Isinillee hojjedhaan isiniin jedha. Warri biyya keessa jirtanii, warri biyya hambaa jirtan immoo yaa'u akka argaa akka salphaatti hin argamu biddeen gogaan kuni. Obsa isiniif haalaatu amma galtanitti isiniin jedha. Kamaan jedharee garuu aizochuu homaa miti isiniin jedha. Isinii jajjabeessa. Warri biyya jirtan immoo fayyadamaa isiniin jedha. Hojjedhaa, nyaadhaa, baay'ee namatti tola. Nyaata addaa, nyaata baay'ee namatti toludha. Akkas fakkaata. Xirqoosheenii liyoom yaani nyaanni guyyaa irraa akkas fakkaata. Firfirii xirqooshii jedhamasa. Nyaata baay'ee ariifidha, baay'ee namatti tola. Baay'uma tokko nyaata addaati. Akkas fakkaata. Hojjennee xumuraatii jirra jechuudha. Qaaraallee akkasumattiin akka garmalee nama hin gubne barbareen fayyadamee firee akkasumattiin keessa kaa'ee jechuudha. Fireedhuma firee isaanii utuu muriin jechuudha. Xumurree finnee jirra. Labanii wajjiniin qophaa'ee jira jechuudha. Firfiriin nyaatamuudha fi kottaa nyaadhaan isiniin jedha. Warri fagoo warra dhiyoo jirtanii
እና ሰብስክራይብ gochuu hin dagatinaa like godhaa yaada qabdan immoo komentii jalatti naa barreessaa share godhaa nyaata yeroo biraa hojjedhullee akkasiin bira dhufuuf isiniin jedha nyaanni guyyaa irraa akkas fakkaata inshallah nyaata biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa bye